Nagaan isiniif haa ta'u maatii Waaqayyoo, akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti. Galata Waaqayyoo. Maqaan Waaqayyoo Waaqa isa jiraataa kan eebbifame haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni carraa kana nuu kenne immoo akka sagalee Waaqayyoo waliin barannuuf haalota kana nu mijeesse Waaqayyoon maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Torban lamaan har'aa yaadattoota egaa seera uumamaa boqonnaa 7 kutaa 14 ilaallee turre, kutaa 14ffaa ilaallee turre. Har'a immoo kutaa 15 itti fufnechaadha. Keessattuu kutaa 15 irratti egaa kan nuti xiyyeeffannu uumama boqonnaa 8 kutaawwan kana keessa wantoota ijoo ta'an 4 ilaalla jechaadha. Egaa Waaqayyoon hanga boqonnaa 8 hanga boqonnaa 7tti nutti dubbataa jira jechaadha. Anattis isinittis egaa har'a kutaa 15ffaarra geenyerraa torban 15 Waaqayyo karaa sagalee isaatii ifaan lafa qabsiisee nutti dubbataa jira jechaadha. Har'as egaa Waaqayyo dubbachuu isaa ittuma fufaa. Sana dura garuu kutaa tokko isinii dubbisee tanan gara barnoota keenyatti deemna. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 5. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 5. Garaa kee guutuu Waaqayyoon amanadhu. Garaa kee guutuu Waaqayyoon amanadhu. Hubannaa ofii keetitti hin hirkatin. Kaalkuleeshinii mataa keetii keessaa bahiidha. Karaa kee hundumaatti isa yaadi. Innis daandii kee siif hin qajeelcha. Galannii fi hooqubaan jajamuun baraa hamma baraatti Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoob, Waaqa abboota keenyaa, Waaqa ergamootaa, Waaqa abboota wangeelaaf aarsaa ta'anii darbanii irra darbees immoo uumaa uumama hundaa, mootii moototaa, gooftaa gooftotaa, omtuu toon uumamin dura kan turte hundumaa dabarsitee immoo kan jiraattu. Galanni kan keeti, ulfinni kan keeti. Waaqa surra qabeessa, Waaqa dhugaa, madda dhugaa, burqaa nagaa, hangafa nagaa kan taate gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Jajamuun siif haa ta'u. Yeroo keenya irratti ati mo'i. Cubbuu keenya, yakkaa keenya, irra daddarbaa keenya dhiigalma kee Yesuus Kiristoositiin nurraa dhiqi. Maqaa Yesuusitiin ameen. Kutaa 15 egaa har'a immoo seenaa jalqabbii dhala namaa kan jedhu keessattuu seera uumamaa boqonnaa 8 lakkoofsa 20 hanga 11:26 argitu. Seenaa jalqabbii uumama haaraa kan jedhu ilaaltu jechaadha. Egaa hanga ammaa Waaqayyoon kutaa tokkoo kaasee boqonnaa tokkoo kaasee nutti dubbataa ture jedhee isinii kaaseera. Isinuma yaadachiisuudhaaf gabaabaadhumatti akka yaadattaniif egaa Waaqayyoon uumama boqonnaa tokko irratti uumama hunda uume. Uumama hunda uume. Achi keessaa immoo adda godhee uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 26tti nama bifaa fi fakkeenya isaatiin abbaan ilmi hafuurri qulqulluun nama kireet godhe. Uumama boqonnaa 2 dhuftanii gaafa laaltan Waaqayyoon boqate jedha. Achiin booda immoo nama bifaaf fakkeenya isaatiin uume sana immoo biyyee lafaarraa tolche jedha. Hafuura jireenyaatti baase namnis kan deemu kan socho'e ta'ee jedha. Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 7. Boqonnaa 8 irratti immoo iddoo dhaaba edaniin tolcheefi jedha. Nama tolche sana immoo achi keessa kaa'ee jedha. 2:16-17 irratti immoo mirgaaf dirqama nama sanatti kennee jedha. Kana nyaattaa, kana nyaattu. Kana yoo nyaatte du'a duutaa, kana yoo nyaatte nafaana jiraatta. Achiin booda gaa'ila hundeesseedha Waaqa. Namni qophaa ta'uun gaarii miti. Gargaartuu isaaf ta'u koottaa in uumnaa jedhe. Haa uummatu hin jedhe. Waaqayyotu kireet godhe, Waaqayyotu faawundid godhe jechaadha. In uumnaaf jedhe jedha. Boqonnaa 3 gaa dhuftanii immoo gaafa laaltan namni sun karaa dubartiitiin bofti. Seexanni bofarra buufatee dubartittii gowwoomsuu eegalee jechaadha. Dhuguma Waaqayyoon baala mukkeetii jannata keessa jiran keessaa hin nyaatinaa kana isiniin jedhe jiraa jennaaniin isa wajjin diyaaloog gochuu eegalte. Isa Waaqayyo dhoowwe sana sossobee akka nyaattu godhe. Obboloota koo seexanni gara jireenya keenyaa gaafa dhufu rasaasa qabatee, nikularii qabatee
boombii qabatee yookaan ani seexana jedhee bifa gurraacha wayii qabate akkasitti miti kan dhufu. Yaada gara keenya fida. Yaada sagalee waaqayyootiin faallaa maal rakkoo qaban nuun jedha. Kanaafuu dubartiin sun hin gowwoomfamte, hin nyaatte jedha. Abbaa manaa ishiitiif hin laatte jedha. Achiin booda qullaa ta'anii iddoo waaqayyo jiru keessaa hin ba'an jedha. Dubartittiin ni adabamte, bofichi ni adabame. Akkasumas immoo namichi mataansaa dacheen mataan ishii sababii isaaniitiif hin abaarame jedha. Achi keessaa isaan baaseti kirubeelii gaggaragaltuun hin cufe jedha. Deebi'ee muka jireenyaa sana nyaatee akka inni hin banneef jedhee waaqayyo hin cufe achi keessaa nama baase jedha. Boqonnaa 4 immoo dhuftanii gaafa laaltan waaqayyoon egaa namoonni sun lamman immoo ammas abdiitti hin kutannee Addaamiif Hewaan ilmaan argatanii jedha. Ilmaan inni ilmoon isaanii inni jalqabaa Qaayaan ture, inni lammaffaan immoo Abeel turedha. Kanaafuu Qaayaan qottuu ture, Abeel immoo hoolota eega ture. Namoonni sun lachuu waaqayyoof aarsaa dhiyeessanii jedha. Suni hoolota isaarraa aarsaa waaqayyoof dhiyeesse, kun immoo lafa qoturraa waaqayyoof aarsaa dhiyeesse jedha. Waaqayyoon garuu hin filatee jedha. Aarsaa namni sun dhiyeesse waaqayyo chuus godhe hin filatee jedha. Gara Abeeliif aarsaa isaanii ilaalee gara Qaayaniif aarsaa isaanii ilaallee jedha. Kanarraa kan ka'e Abeel Qaayaan hinaaffaa guddaan guutame kottu gara urufaatti baana jedhe obboleessa isaa waame hin ajjeese jedha. Obboloota koo waaqayyoon aarsaan filata. Faarfatteedhaaf, lallabdeedhaaf, raajjedhaaf, kennaa si keessa jiruun waa jetteedhaaf hundumaan fudhatu waaqayyo hin filata. Laphee ittiin kenninu akka sagalee waaqayyootti jireenyi nuti ittiin aarsaa dhiyeessinu tajaajillu lapheen keenya inni dhoksaan inni gadi fagoon sun akka sagalee waaqayyootti ta'uu qaba. Kanaaf achiin booda Qaayaan sun fuuldura waaqayyootiin bahe jedha. Akeekkachiisa waaqayyoo didee waan obboleessa isaa ajjeesee fuuldura waaqayyootii bahee gaa'ela dhaabbate jedha. Gara ba'a edenitti waaqayyo fuulduraan sokke jedha. Gaa'ela dhaabbatedha. Achiin booda ilma jalqabaa Henoosh argate jedha. Henoosh sun immoo maqaa ilma isaatii sanaan immoo magaala hundeesse jedha. Achi keessa immoo warra sibiila turan, warra akkasumas muuziqaa garaagaraa taphatantu ture jedha. Egaa boqonnaa 5 immoo dhuftanii gaafa laaltan boqonnaa 5 keessatti egaa sanyii Abrahaam, sanyii Addaam kaasa. Amma dhufe Henook qaqqabutti. Achi keessattuu boqonnaa 5 keessatti kan argitanii waa'ee Henookii fi waa'ee Abeel kaasa. Abeel isa karaa waaqayyoo irra deemedha. Henook immoo adeemsa isaa waaqayyo wajjiniin godhe jedha. Amantiidhaan jiraate jedha. Yaada waaqayyootiif jiraate, fedha waaqayyootiif jiraate jedha. Warra cubbuudhaan deddeebi'an sana yeroo sana warra turan sana hin falme jedha. Kanarraa kan ka'e dubbinsaas gochisaas akka sagalee waaqayyootti waan ta'eef keessattuu Ibroota boqonnaa 11 4-8 yoo dubbistan waaqayyo gammachiise jedha. Kanaaf hin argamne waaqayyo isa fudhate jedha. Maaliif dubbinsaas gochisaas akka sagalee waaqayyootti waan tureef. Dhaloota bara sana cubbuudhaan qabaman sana hin falma ture jedha. Waaqayyotti deebi'aa jedha ture. Filla fi taxiyaatiin hin qabamna bareeda. Egaa boqonnaa 6 dhuftanii gaafa laaltan immoo waaqayyoon dachee balleessuudhaaf hin dallane. Akka dhalli namaa hundumtuu fuuldura waaqayyootti hamaa ta'e jedha. Walirratti ka'uu baay'ate jedha. Cubbuutu baay'ate jedha. Dacheen cubbuudhaan guutamte jedha. Kanaafuu dhaloota sana keessaa immoo waaqayyoon nama tokko argatee jedha. Nama Nooh jedhamu. Nooh kun ati fuuldura kootti simboo argatteerta. Qajeelaa taatee si argadheera. Nama qulqulluu taatee si arga. Qajeelaa jechaan akka fedha kootti deddeebi'uun daandii sirra jiraachuu keessi argadheera. Obboloota koo waaqayyoon gaaraa gadi gaaf nu ilaalu waaqayyoof argamnee jirra. Dhimma waldaa dhaquu miti waaqayyoof argamnee jirra. Sin argadhe jedha itti boqate waaqayyoon jedha. Kanaafuu markaba hojjedhu jedheen. Doonii hojjedhu jedheen waggaa 120 doonii hojjete waaqayyoon dhagaye ishii jedhe. Sagalee waaqayyo gara isaa fide sana hin dinne dhaga'uu qofa dubbachuu qofa otoo hin taane hojiitti hiike. Egaa barraa'uu baatan illee namoonni yeroo sana turan ittootti qoosanuu otootti qalladanuu deebi'aa jedhee otoo isaan kadhatu. Gara kakuu haaratti gaafa fiddan markabni keenya badii jalaan oolchu Kiristoos Yesuusidha. Addunyaan baranoo waaqayyoof ajajamuu didde karaa Nohiitiin akka qalbii jijjiirratan waaqayyoon karaa qopheesse. Addunyaa kana bara kana immoo nuti warri amanne warra doonii kana keessatti hin galle gara Kiristoositti koottaa jennee akka waamnuuf anaaf isiniif waaqayyo carraa kenneera. Namni hundinuu akka fayyuudha dheebuun waaqayyo waan ta'eef.
Egaa boqonnaa jaha irratti qophii ture. Boqonnaa torba irratti garuu akeekkachiisa fi ijjannoo argitu. Akeekkachiisni jiru isa waggaa 120 qophaa'e sana warri qophaa'an jalaa oolu. Warri Waaqayyo dhaga'an wanta Waaqayyo godhaa jedhe warri godhan jalaa oolu obboloota koo. Qophaa'e jedheeni uumama hundumaa keessaa lama lama godhi galchi jedheeni isaan kaan torba torba siddoonitti jedhu jira. Hunduma isaanii erga galchee booda achiin booda Waaqayyoon bantii Waaqaa bane jedha. Dachiin asii ol galaanni hin futta'e jedha. Uumamni lafaa hundeen lafaa hin futta'e jedha. Guyyaa 40 halkan 40 Waaqayyoon bokkaa roobse jedha. Uumamni jiru hundumtu hin bade fuuldura Waaqayyooti jedha. Qabeenyi isaanii isaan oolchuu hin dandeenye. Dhaloonni yeroo sana Waaqayyo dhaga'uu dide. Beekumsi isaanii amantiin qabna jedhan isaan oolchuu hin dandeenye. Obboloota koo amanuun keenya qofti gahaa miti. Amantii amanne sanaaf hojiitti hiikuu qabna. Jiraachuu qabna. Sagalee Waaqayyo gadi fageenyaan beekuu qabna. Sagalee Waaqayyo namoonni bara kana gaafa tajaajila wayiiti kan dubbisan. Gaafa sagantaan isaanitti kenname wayiiti kan dubbisan. Obboloota koo sagalee Waaqayyo jireenya. Sagalee Waaqayyo biddeen jireenyati. Biddeen foon keenyaallee mee gaafa hunda nyaanna miti. Guyyaa hunda nyaanna miti. Barii qursii keenya nyaanna. Guyyaa laaqana keenya nyaanna. Galgala irbaata keenya nyaanna. Namoonni tokko tokko gad darbamtu yookaan maksasii kan jedhan sanas kan fayyadaman jiru. Guyyaatti si'a 3 yookaan si'a 4 nyaanna. Sagalee jireenyaa garuu qayyabannaan teenyee daqiiqaa 30 kennee boqonnaa tokko ni ilaallu sagalee Waaqayyoo. Dhiisaa sagalee Waaqayyoo dhuunfaa keenyan ilaaluu miti. Warra sagalee Waaqayyoo nu barsiisaniif illee iddoo hin qabnu. Akkamitti mootummaa Waaqayyoo akka dhaallu I don't know. Kanaaf achiin booda irroobe jedha. Achiin booda guyyaa 377 booda tulluu Araaraatirraa erga bishaan sun badee booda lafatti qubate uumama hundumaa baaseedha. Egaa boqonnaan torba haala kanaan ilaallee dhaabne jecha. Egaa boqonnaa 8 kan ammoo dhufnee gaafa laallu kutaan kun immoo kan dubbatu Waaqayyoon aarsaa fudhatee jedhamu iddoo kanatti. Boqonnaan 8 kun keessattuu wantoota ijoo ta'an nuu kaasa jechaadha. Samarii isaan isinii kaasaa ture. Akka sirriitti na hordoftaniif akka sirriitti macaafa qulqulluu qayyabattaniif. Boqonnaa 8 kan ammoo dhuftanii gaafa laaltan wantoonni isin argitan jira. Boqonnaa 8 kanatti Noohii fi uumamni markaba keessa turan sun qofti maatiin Nuh 8 qofti lafarratti hafanii maaliif haftee dhafafan? Haftee kan jedhu kun hiika biraa miti. Haftee kan jedhu kun Waaqayyootu isaan hambise jechaadha. Akka dhaloonni itti fufuuf, uumamni akka itti fufuuf. Boqonnaa 8 lakkoofsi 1 akkas jedhee dubbata. Waaqayyo immoo ammas Nohiin horii qe'ee fi bineensota warra isa wajjin markabicha keessa jiran hundumaa in yaadate. Waaqayyo isin haa yaadatu. In yaadate. Maal godhe jedhaa in yaadate. Waaqayyo qilleensa lafarran dabarse bishaanichis gadi gale burqituuwwan callabbaa'oo hulaan bishaanii bantii Waaqaa hin cufame bokkaan Waaqa keessaa roobus in ittifame. Bishaanichis guyyaa 150 booddee irraa jalaan lafarraa gadi galee. Irraa jalaan maaliif jallis dho'ee ture lafti futta'ee ture. Irraa jalaan gadi galee adeeme in hir'ates markabichi ka'ee ji'a 7ffaa isaatti ji'icha keessaa guyyaa 17ffaatti tulluu Araaraatirra in buufate. Bishaanichi hamma ji'a 10ffaatti ittuma gadi galaa deeme. Guyyaa jalqabaa ji'a 10ffaa irratti roggeen tullootaa mul'atan. Roggeen tullootaa. Guyyaa 40 booddee Noh qaawwaa isaa markabichatti baasee ture sana cufaa isaa banee qurruu yookaan quuroo jechaadha. Tokko in ergee innis hamma bishaan lafarraa gogutti hin ba'a deebi'ee sin gala ture. Noh kana booddee bishaan lafarraa akka gadi xinnaate ilaaluudhaaf gugee tokko of biraa in ergee. Bishaanichi garuu ammayyuu lafarraa waan jiruuf gugeen sun lafaa qubattu dhabdee gara markabichaatti deebite. Isa bira dhufte inni immoo harka isaa gadi baasee qabee markabicha keessa lafa ofii jirutti ol ishii galchee guyyaa 7 ture. Ammas gugee tokko markabicha keessaa gadi baasee gugittiin immoo galgala isaa irratti
Galgala gara isaatti yommuu deebite kunoo xobbee baala ejersaa afaanitti hin baatti turte. Kanarratti noo bishaanichi lafarraa akka gadi xinnaateen baree ammas immoo guyyaa 7 turee gugeettii in ergee isheen ergasii gara isaatti hin deebine. Noo dhalatee waggaa 601 ji'a jalqabaatti ji'icha keessaa immoo guyyaa 1 bishaanichi irra lafaatii gogee. Noos bantii markabichaa irraa fuudhee yeroo ilaale kunoo irri lafaa gogaa ta'uusaa in argee. Ji'a lammaffaa keessa guyyaa 27ffaatti immoo lafichi guutummaatti gogee guutame. Waaqayyo yommus Nohitti in dubbate. Inni amma markabicha keessaa ba'i, haati manaa kee, ilmaan kee, dubartoonni ilmaan keetis si wajjin haa ta'anii. Ijoolleen isaa 3dha, dubartoonni isaanis 3dha. 6 inni fi haati manaan isaa jiru nama 8 jechaadha. Egaa boqonnaa 8 kana keessatti seenaa jalqabbii haaraa dhala namaa kan jedhu kana wanti nuti ilaallu maalidha? Jalqaba irratti kutaa kana keessatti wantoota ijoo 4 argina. Tokkoffaa Waaqayyo waan lafa yaadateef Noh si'a jalqabaatiif quuroo ergee jechaadha. Uumama boqonnaa 8 lakkoofsa 6 hanga 7 haala jiru akka ilaalaniif bishaan sun baduusaa akka sirriitti ilaalaniif warra balali'an waan ta'eef in erge jedha. Lammaffaa irratti kurkuduu si'a 3 ergee jedha. Kurkuduu si'a 3 bishaan lafarraa baduu akka ilaaltuuf ergamuu ishii fi si'a 3ffaatti baatee hafuu ishii mul'ata jechaadha. Uumama boqonnaa 8 lakkoofsa 8, boqonnaa 8 lakkoofsa 10, boqonnaa 8 lakkoofsa 12 si'a 3 ergamtee si'a 3ffaa irratti baduusaa erga dhugoonfattee booda baatee hafteedha. Inni lammaffaan kanaadha. Tokkoffaa irratti quuroo ergee, lammaffaa irratti kurkuduu si'a 3 ergee, sadaffaa irratti akka Waaqayyo isa ajajetti Noo dhaloota baasuu yookaan oolchuu isaati immoo argitu jechaadha. Isa sadaffaa irratti lammaffaa irra beekatiifan kaadhe isaan sana lamman irratti sadaffaa irratti Waaqayyoon akka Waaqayyo isa ajajetti Noo dhaloota baasuu yookaan oolchuu isaati argitu. Uumama boqonnaa 8 lakkoofsa 15 hanga 19 Waaqayyo baasii jedheen dhaloota sana. Waaqayyoon dhaga'ee Waaqayyo baasii gaafa jedhuun ajaja Waaqayyootiin dhaloota sana baase jechaadha. Ajaja Waaqayyootiin gara markabaatti galche, ajaja Waaqayyootiin immoo gara markabaatti baase. Waaqayyo dhaggeeffachuun balaa tasaa jalaa nama oolcha obboloota ko. Waaqayyo dhaggeeffatanii ba'u, Waaqayyo dhaggeeffatanii galu, Waaqayyo dhaggeeffatanii socho'u. Hojii kamuufu. Hojii kamuu yeroo hojjennu. Riiboon kiristiyaanni irra deebiin lammaffaa dhalate kamuu sochii jireenya isaatii kamuufu Waaqayyo dhaggeeffachuun galmaan isa ga'a. Galmaan isa ga'a yookaan firii akka godhatu isa godha. Sadaffaa irratti kan argitu arfaffaa kanarra maddee ishiinan tura. Arfaffaa Noo iddoo aarsaa hojjechuu fi Waaqayyoon beeylada qulqulluu irraa aarsaa dhiyeessu. Waaqayyoof beeylada qulqulluu irraa aarsaa dhiyeessunii fi Waaqayyoon urgeeffachuu dhumarrattis kakuu haaraa dhala namaaf Waaqayyo galuu isaati argitu. Inni kan biraa kan isin argatanii Noo dhumarratti Waaqayyoof aarsaa dhiyeesse jedha. Waaqayyoof maal dhiyeesse? Aarsaa dhiyeesse. Aarsaa qulqulluu dhiyeesse. Aarsaa ajajamuu irratti hundaa'e dhiyeesse. Aarsaa uumama Waaqayyoof hin bitamne Waaqayyo erga balleessee booda dachee qulqulluu, aarsaa qulqulluu, uumama qulqulluu irraa Waaqayyoof dhiyeesse jedha. Lakkoofsa 20 dhuftanii gaafa laaltan Noo iddoo itti Waaqayyoof aarsaa dhiyeessu in ijaaree jedha. Jalqaba iddoo qopheessee jedha. Bakka itti aarsaa Waaqayyoof dhiyeessu. Lammaffaa immoo horii qe'ee warra qullaa'otti ilaalaman hundumaa horii baay'eedhaan ka'an warra qullaa'otti ilaalaman hundumaa keessaas fuudhee iddoo aarsaa sana irratti aarsaa qalmaan dhiyeesse. Waaqayyo foolii isa garaa ciibsu sana urgeeffatee yaada isaa keessatti wanti namni mucummaa isaatii jalqabee garaa isaatti yaadu hamaa yoo ta'e iyyuu sababbii namaatiif ani deebi'ee lafichi matumaa hin abaaru. Deebi'ees akkan kana dura godhe uumama jiraatu hundumaa matumaa hin balleessu jedhe. Egaa hamma baraa lafti kun irra jiraatutti midhaan facaasuu fi sassaabuun dhaamochii fi ho'i, bonnii fi ganni,
guyyaanii fi halkan ittuma fufu malee hin dhaabbatan jedhee. Arfaffaa kanarratti obboloota koo akka isin sirriitti ilaaltan kan hin barbaadu Uumama boqonnaa 8:1 irratti Waaqayyo Nohin yaadate gaafa jedhu Waaqayyoon guyyaa 150 Nohitti homaan dubbanne ture. Waan tokko ittiin dubbanne. Uumama 7:24 akkuma ilaaltan bishaanichi guyyaa 150 lafarra guutuu ta'ee jedha. Lafarra ture, lafa guutee ture, bishaanichi ture, sagaleen hin turre, sagaleenis hin jiru ture. Bishaanichi yoom akka hir'atu Waaqayyo waan Nohitti hin himneef amantiinsaa qoramee ture. Yeroo tokko tokko Waaqayyo hin callisa. Haala rakkisaa keessatti nutti callisa. Haala ulfaataa keessatti dabarru nutti callisa. Daandii sirriirra jirru nutti callisa. Isa ajajamnee isa dhageenyee karaa isaa irra deemnu nutti callisa. Baay'ee kan isa ajaa'ibu garuu Waaqayyo amma dhumaatti garaatti hin jabaane nama kana. Jaalallii fi dhiifamni Waaqayyo guddaa waan ta'eef dhumarratti Waaqayyo Nohin hin jaalate jedha. Warra Waaqayyoof jiraatan, warra sagalee isaa beekan, warra sagalee isaa keessa deddeebi'an, akka sagalee Waaqayyootti warra jiraatan yeroon turuu danda'a, guyyaan turuu danda'a, haalli keenya turuu danda'a. Wanti nuti ija keenya irra kaawwanne sun yeroo nu jalaa fudhachuu danda'a. Waaqayyo guyyaan isaa gaafa ga'e garuu nu yaadachuun isaa hin oolu. Kan isaa kan ta'e Waaqayyo yaadachuun isaa hin oolu. Amanaa irraa kan eegamu garuu gara Waaqayyoon isa hunduma danda'uutti dhiyaachuu fi sagalee isaa beekuu ajajamuutu nurraa eegama. Tokkoffaa Waaqayyootti dhiyaachuu, lammaffaa sagalee isaa beekuu, sadaffaa ajajamuu. Amanaan Waaqayyootti dhiyaachuu qaba. Karaan inni itti Waaqayyootti dhiyaatu immoo sagalee Waaqayyooti. Sagalee isaa beeke sana ajajamuu qaba. Kuni amanaa irraa eegama. Amanannaan deddeebi'uu qaba. Maaliif Waaqayyootti dhiyaachuun, sagalee isaa beekuun, sagalee isaa ajajamuun amanannaa dhugaan nu keessatti ijaara waan ta'eef. Amanannaa dhugaa. Kanaaf fakkeenya boqonnaa 3:5 kutaan amma isinii dubbise irratti garaa kee guutuu Waaqayyoon amanadhu. Maddi amantii dhugaa Waaqayyootti dhiyaachuudhaan dhufa. Waaqayyootti karaan ittiin dhiyaannu immoo macaafa qulqulluu jedhama. Kakuu moofaa macaafa 39, kakuu haaraa macaafa 27, waliigala macaafa 66. Macaafota kana gaafa dubbisnu gaafa hubannudha karaan ittiin Waaqayyootti dhiyaannu. Waaqayyootti dhiyaachuu qofa otoo hin taane immoo Waaqayyoon ajajamuu. Amanadhu kan jedhu isaadha. Waaqa sana ajajamneef nan amanadha jettee of gowwoomsaa jirta. Namni kan amanatu isa ajajamuuf amanama. Amanannaan keenya guddachuu kan danda'u Waaqayyootti dhiyaannee sagalee isaa hubannee dhugaadhaan gaafa isaaf ajajamnu amanannaan dhugaa guddata. Sabara kana qilleensa cabbateedhaan sana miti. Inni wangeela miti obboloota koo. Dhaloonni hin dubbisu, hin kadhatu, sagalee Waaqayyoo faawundeeshinii of keessaa hin qabu. Garuu maal isiniin jedhaa naaf taa'edha. Sagalee jireenyaa kanarraa gara bitaattis gara mirgaattis hin gorin yoof galma geessaa jedhame Iyyaasuu boqonnaa 1:8. Galma ga'uu jechaan sagalee Waaqayyoo ajajamuu jechaadha obboloota koo. Qabeenya horachuu jechaa miti. Waaqayyoon ala qabeenya horachuun hin danda'ama. Indee maali Abeelmi obboleessa isaa ajjeesee fuuldura Waaqayyootii bahee gaa'ela dhaabbatee magaala hundeessee jedhame. Magaala waaqolii tolfamaan itti waaqeffaman. Magaala sana keessa muuziqeessitoonni turanii jedha warri tumtuun turanii jedhame. Uumama boqonnaa 4 dubbisaa guutummaa isaa keessattuu naannoo 11-10 kaastanii dubbisaa. Magaala ijaaree jedhame fuuldura Waaqayyootii bahee namni qabeenya horachuu danda'a, birrii horachuu danda'a, ijoollee horachuu danda'a. Waaqayyo ajajamuu wajjin kan ta'e amanannaan dhugaa Waaqayyo ajajamuu wajjin kan ta'edha. Garaa kee guutuu Waaqayyo amanadhu. Hubannaa ofii keetiitti hin hirkatin. Hubannaa ofii keetichaa maal jechaadha? Hubannaa nuti qabnu kan akka sagalee Waaqayyooti ta'e jechuusaa miti. Hubannaan nuti qabnu akka sagalee Waaqayyooti ta'e rakkoo hin qabu. Bara kana kan nu balleessaa jiru hubannaan nuti qabnu hubannaa akka sagalee Waaqayyooti hin taanedha. Bara kana mee namoonni obboloota koo hojii dhiisanii baratti buukii goggogaa baatanii waldaa dhaqanidha.
buuk irratti waaqayyo birrii naa galche jedhanii. Jechaan dhaloonni ammam akka jaamaa jiru wattu. Matsaaf ቅዱስ እኮ የሚናገረው ሊሰራ የማይወድ አይብላ ይላል እኮ። hojjechuu kan hin jaalanne hin nyaatinii jedha bakka. Hojjedhu. Hojii lamatu jira addunyaa kanarra. Tarii ivaanjelizimii fuul istaafii miti yoo taate hojii addunyaa hojjedhu. Fuul istaafii yoo taate immoo የወንጌል ሰባኪነትን ስራ አድርግ jedha. Wangeela hojjechuu hojii kee godhi jedha bakka. Yookaan hojjetaa wangeela hojjedhu yookaan immoo yeroo guutuu kennitii wangeela hojjedhu bakka. Hubannaa ofii keetiitti hin hirkatin. Karaa kee hundumaatti isa yaadi. Karaa kee hundumaatti deemsa jireenya keetii hundumaatti isa yaadi. Waan tokko gochuu gaafa yaaddu isa yaadi. Innis daandii keessiif qajeelcha. Gaaf kam garaa guutuun gaafa waaqayyoo banattu. Hubannaa ofii keetii keessaa gaafa baatu. Karaa kee hundumaatti waa'ee waaqayyoo gaafa yaaddu. Malee cal jedhee miti si qajeela ameen jedhe mina hin jiru wangeelli akkanaa obboloota ko. Jaalannees jibbinees qorichi dhugaa sagalee waaqayyooti. Sagalee waaqayyoo ishii kunnee baafnee namoota mootiveet goonu miti. Sagalee waaqayyoo guutummaatti dubbisa. Guutummaatti beeka. Karaa kee guutuu waaqayyoo banadhu. Akkamitti amanatta? Waaqayyootti dhiyaadhu. Karaa kamii waaqayyootti dhiyaatta? Sagalee isaa dubbisi. Sagalee isaa dubbiste sana ajajami. Achiin booda garaa guutuun amanadhu. Hubannaa ofii keetiitti hin hirkatin. Kaalkuleeshinii mataa keetiitti hin hirkatin. Isa qofa miti ittaanii karaa kee hundumaatti daandii jireenyaa namoota faanas ta'u qobaa keessa ta'u haala rakkisaa hin taane daandii jireenyaa darabbitu hundumaa keessatti. Gaafa haalli isii mijates bara kana namoonni waaqayyo kan yaadatan gaafa haalli isaan hin mijannedha. Gaafa cinqiiti. Maali gaafa nagaa waaqayyoo yaadde? Gaafa manni kee guutuu, gaafa nagaan kee guutuu, gaafa haalli siif irratti mee waaqayyo yaadi. Mee yeroo gaarii kadhadhu, mee yeroo gaarii jilbeeffadhu, mee yeroo gaarii yeroo haalli nuti mee waaqayyo yeroo cinqiiti bakka. Akka namoota namanne jechaadha. Kiristaanni bara kana akkas ta'aa jira. Hunda ta'uu baatullee baay'eensaa. Gaafa rakkoo wayiitti dhufe jilbeeffata. Gaafa rakkoo wayiitti dhufe raajii barbaada sumaanu. Raajii bara kana jirus waaqayyoon haa beeku. Akka kunoo warri keenya maatiiwwan keenya darban warri duratti gooftaa hin qabne gaafa cinqii wayii isaanitti dhufe haalli isaanitti ulfate mana qaalluu dhaqu. Mana eker dubbiftuu mana xonqwaayii dhaqu. Beekadha waaqidha jedhu mana waaqidhaan dhaqoottaame wanti kun nutti ulfaate waaqayyo akkasumatti obboloota koo gaafa nagaa gaafa manni kee guutuu nagaan kee guutuu jireenyi kee guutuu gaafa haalli sitti hin ulfaanne mee waaqayyo yaadi. Bara rakkoo darbita. Kanaaf Noh hin jiraate waaqayyoof. Gaafa dhaloonni hamaan sun bades bakka ana maatii koo nu 8tu jira hin jenne waaqayyoof iddoo aarsaa ijaaree jedha. Waaqayyoof waan qulqulluu irraa aarsaa qulqulluu dhiyeessee jedha. Waan qulqulluu irraa aarsaa qulqulluu. Maaliif? Waaqayyo aarsaa filata waan ta'eef. Faarfatteef lallaba koo hunda faarsaa koo hin fudhatu waaqayyo. Waaqayyoodha kaan obboloota koo. Bara kana lallabni akkanaa hin jiru. Gara Abeelii fi aarsaa isaatti ilaallee jedhu uumama boqonnaa 4. Gara Qaayelii fi aarsaa isaa ni ilaallee Qaayaanii fi aarsaa isaa ni ilaallee jedha. Dhimmichi aarsatu rakkoo qabaa miti. Aarsaan midhaanis rakkoo hin qabu. Aarsaan hoolas rakkoo hin qabu. Aarsaa dhiyaate sana miti rakkoo kan qabu. Warra aarsaa dhiyeessantu lapheen isaanii kan sirrii ta'ee fi kan sirrii hin taane ture. Qaayaan lapheen isaa sirrii hin ture. Abeel lapheen isaa sirrii ture. Aarsaa dhiyeessuu keessaniin dura, lallabuu keessaniin dursa, raajuu keessaniin dursa, mana waaqayyootiif waa gochuu keessaniin dursa obboloota koo laphee keessan ilaalaa. Daandii keessan ilaalaa. Laphee keessan isa dhoksaa isa namni hin argine keessa raacitiin cubboo yoo jiraate, ejji'oo jiraate, jibbi'oo jiraate, ኃጢአት ካለ እርኩሰት ካለ አመጽ ካለ ሴሰኝነት ካለ ግልሙትና ካለ እግዚአብሔር የማይከብርበት በዚህ በማህበራዊ ድረገጽ የሰከረ ህይወት ካለ እግዚአብሔር አይቀበልም። በዛ ላይ መጀመሪያ ንስሐ ግባ ይላል። ለምን? እግዚአብሔር ጻድቅ ነው።
ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አትሳቱ፣ እግዚአብሔር አይዘበትበትም፣ ሰው የሚዘራውን ያንኑን ያጭዳል ይላል። የምትዘራው ዘር እንደ እግዚአብሔር ቃል መሆን አለበት። ህይወትሽ እንደ እግዚአብሔር ቃል፣ ንግግርሽ እንደ እግዚአብሔር ቃል፣ ስብከትሽ እንደ እግዚአብሔር ቃል፣ ልብሽ በእግዚአብሔር ፊት ንጹህ መሆን አለበት። ከእርኩሰት ከኃጢአት እግዚአብሔር ከማይከብርበት ህይወት መውጣት አለብሽ። መስዋዕት ከማቅረብሽ በፊት መስዋዕትን ለእግዚአብሔር ከማቅረባችን በፊት ህይወታችን እንደ እግዚአብሔር ቃል መሆን አለበት። ለምን? አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ እኔ ቅዱስ ነኝ ይላል። ቅዱስ የሆነ እግዚአብሔር ከረከሰ ማንነት የሚወጣውን መስዋዕት አይቀበልም። waaqayyoon inni qulqulluu ta'ee eenyummaa cubbuu keessaa faarsaa ba'u, lallaba ba'u, raajii ba'u waaqayyoon fudhatu obboloota koo. Hin fudhatu. Of hin gowwoomsinaa. Laphee keessa dhoksaa keessa wanti waaqayyotti hin kabajne cubbuun jira yoo ta'e baasatii gataa. Kanaaf jireenya Noh irraa kana argina jechaadha. Inni kan biraa Uumama boqonnaa 8 lakkoofsa 20 kaasee hanga 11:26tti fufnaa kan arginu dhaloota Noh dhufuudha kan nuti arginu. Dhaloota Noh dhufan kun Seem, Kaam, Yaafet warri jedhaman kun eessa qubatan kan jedhu ammallee ganaa irra qaqqabne yeroo irra qaqqabne dubbannaa waa'ee isaanii dubbata. Keessattuu 8:21 maal jedhaa? Daa'imummaa isaa irraa eegalee gara ammeenyatti kan gore ta'uus jedha. Kana booda uumaman balleessu jedhe Waaqayyo. Maaliif? Namni daa'imummaa isaatii kaasee garaan isaa hamaadha jedhe. Kan cubbuu hojjetudha jedhe. Kanaafuu hin balleessu jedhe. Sirumaa milikkita godheedha samii irratti biduu kaa'e ቀስተ ደመና አደረገ። ዳግም የሰው ልጅ በጥፋቱ ላለማጥፋት ቀስተ ደመና አስቀመጠ ይላል። Garuu lammaffaa Phexros boqonnaa 3 ni gaafa ilaaltan ibiddaan akka balleessu immoo dubbata. Isa kana immoo ibiddaan hin balleessaa jedhe. Umurii dhalachuu isaarraa eegalee cubbuun dhala namaa keessa waan jiruuf sadarkaa umurii isaatiin cubbuun kan mul'atu jechaadha. Sadarkaa umurii isaatiin maaltu mul'ataa? Cubbuun jira jechaadha. Bakka Addaam irraa waan dhufeef. Kanaaf Roomaan boqonnaan 3 lakkoofsi 10 hanga 17 maal jedhaa? Caaffanni qulqullaa'an namni qajeelan hin jiru. Lakki tokkollee hin jiru. Namni tokkoyyuu hin hubatu. Namni tokkollees Waaqayyoon barbaadu. Namni hundinuu karaa Waaqayyoo irraa goraniiru. Ergaan takkaa warri dhimma hin baafne ta'aniiru. Namni gaarii hojjetus tokkollee hin jiru. Afaan isaatiin gara awwaala banamaatti nama geessu. Arraba isaatiin hin gowwoomsu. Afaan isaaniitiin gara awwaalaa banamaatti nama geessu. Arraba isaaniitiin hin gowwoomsu. Hadhaa mar'ataa hidhii isaanii jala jira. Afaan isaanii abaarsa fi dubbii hadhaadhaan guutudha. Miilli isaanii dhiiga dhangalaasutti ariifataadha. Karaa isaan irra darban irra diiguu fi gadadchuutu jira. Isaan karaa nagaa immoo hin beekanii. Roomaarratti Phaawulos yeroo kaa'u. Karaan ittiin namni qulqullaa'u Kiristoositti amanee Kiristoositti ergamanii booda Kiristoos isa amane sana karaa sagalee isaatii hubatee sagalee hubate sana gaafa ajajamuu eegaluudha qulqullaa'uu kan danda'u. Kanaaf kutaa 15 har'a asuma irratti goolabna. Deddeebiin keessan akkami? Jireenyi keessan akkami? Boqonnaa 8 egaa warra Waaqayyo dhagayeetu oole. Warri Waaqayyo dhaga'anii oolan aarsaa dhiyeessuu isaanii Waaqayyo aarsaa sana fudhachuu isaa achiin booda kakuu dhaabuu isaa dubbata. Warri Waaqayyo dhaga'anii hin oolu obboloota koo. Dhaga'uu jechaan immoo waan dhageenye ajajamuu jechaadha. Amma fakkeenyaaf nama tokkoon bishaan naa fidoo jettaniin bishaan naa fidi jecha jedhu dhaga'ee dhiifamaa. Bishaan naa fidi jecha jedhu dhaga'ee namni sun dhaqee bishaanoo isinii fiduu baate namni sun dhaga'ee jechuun rakkisaadha. Dhaga'uu jechaan aakshinii dhageettii dhugaa duuba aakshiiniitu jira. Kanaaf obboloota koo nutis markabichatti galleerra. Markabichi Kiristoosidha. Bishaan badii sana addunyaa badii bara sana kan oolchee warra badu sana faana Noh akka hin banne kan godhe markabicha. Markabichatti galuun qofti immoo bu'aan qaba obboloota koo.
Markabichatti galuun ijjannoo tokkodha, ijjannoo gaariidha. Amma immoo addunyaan kun ibiddaan bada. Baay'ee addunyaan kun sababiin inni ibiddaan baduu fi Waaqayyo ajajamuu diduu isaaniin, Kiristoositti amanuu diduu isaaniitiin hin badutti faradamu. Egaa nutis Kiristoositti erga amannee booda immoo amanuu jecha maal jechaadha baay'ee. Amanannaa jechaan mee namni waan amane tokkoof hin jiraata. Fakkeenyaaf dubartiin tokko dhiira tokko gaafa filattu, gaafa jaalattu, gaafa gaa'ilaaf jireenyaaf filattu hin jiraatti bakka. Amanachuu jaalachuu jechaan waan amante sanaaf hin jiraatta. Amanannaa keenya duuba obboloota koo akkanoo Waaqayyoon dhaggeeffachuu, Waaqayyo waan godhaa jedhe gochuu, waan dhiisaa jedhe dhiisuu, achiin booda aarsaa dhiyeessuu. Noo uumamni sun erga badee booda Waaqayyo bu'i gaaf jedhuun hin bu'ee, gali gaaf jedhuun hin galee, achiin booda aarsaa dhiyeessee jedha. Gaaf sana Waaqayyoon foolii gaaraadhaan, faara tolaadhaan aarsaa sana fudhateedha. Kanaaf jireenya keenyaa ilaallu, deddeebii keenyaa ilaallu, ayyaanni Waaqayyoo, araarri Waaqayyoo, dibanni Waaqayyoo, hubannaan beekumsa sammuu namaa caalu kan hafuura qulqulluu irraa ta'e golaaf lafa iddoo haala jirtanitti hunduma keessaniif haa kennamu. Dhaggeeffadhaa. Gaafii yoo qabaattan weelkaam. Kanan beeku nan deebisaa. Kanan wallaale immoo abboota jireenya na dursan gaafachuun isiniifan deebisan isiniin jedhaa. Karaa kamiinuu karaa imoo ta'uu danda'a, karaa waatsaappii ta'uu danda'a. Na gaafachuu dandeessu. Dhaloota immoo barsiisa akkanaa tarii karaa imoos ta'uu danda'a. Kallattii karaa waatsaappiitiinis ta'uu danda'a. Barnoota itti fufiinsa qaban akkanaa dhaloota barachuu barbaadan kamuu wal na qunnamsiisuu dandeessu. Barsiisuu dandeenyan isiniin jedhaa. Waaqayyoon baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa. Gaafii yoo qabaattan weelkaam. Kutaa 16 immoo Waaqayyoon yoo jedhe torban lamaan har'aa itti fufna. Uumama boqonnaa 9 dhaloota noo dhufu kan jedhu kan ammoo torbee lamaan har'aa yoo Waaqayyoon jedhe itti fufna waan ta'eef dubbisaa. Gaafii qopheeffadhaa. Gaafii qabaattan ayyaanichi, araarichi, dhiifamni, dibannii fi hubannaa Waaqayyoo hunduma keessaniif golaaf lafa iddoo haala jirtanitti isiniif haa baay'atu. Dhaggeeffadhaa, barreeffadhaa, jireenya keessan as keessatti ilaalaa, dhaloota biraatiif sheer godhaa. Wanta baay'ee sheer goona waan ta'eef sheer godhaa. Gaafii yoo qabaattan weelkaam. Shalom.